ሰው ልቡ ባለበት መዝገቡ አለና የኔም ልብ አንተ ጋር ወዶ ቀርቷልና ነጋኒ ፈራሪ ዋቀዩ ሁንዱማ ኬሰኒፍ አባየቱ ጃለተምቶታፍ ከበጀምቶታ ማቲ ሲንጊተን ሚዲያ ለፈፍ ሀለ ኬሰ ጅርተንቲ ነጋን ኢሰኒፍ አተኡ ነጋ ኮቲ አንሱዳኒ በገ ጀለቡልቲ አያነ ያደንዶ ደለቹ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም በረኩመ ለማፍ ቁደጃቲን ሲንጌ በገጌሰን በገጌኘ ጉያራ አያና ያደኖ ደለቹ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ወልቀበቴ እርጋ በገጌሰኒ ፊ ሙደኖ ተከተኮ አያነ ገናረት ወንተን ሙደቴ ቀበኔ ዱፍኔ ጅራ ቦሌቲኮ ከነን ባይ ጃለዱ ፊ ባይ ከበጁ ቢሉ ወጅን ጅራ ቢሉ ወጅ ወልዱ ቢሳቶ ገረ ሰገንታ ኢትያኑት ደርብና ቶሎ ፋዱ ነጋ ፈራሪ ዋቀዮ ስኒፋ ባየቱ ወርዶቶ ሲንጊተን ሚዲያ baga jalabulti dhalachuu keenya gooftaa Yesuus Kiristoosiin siniin ga'ee arraa mana singitan miidiyaatti argameen jira maqaan koo Biliseen jedhama warra nabeettanis warra nan beeknes amma xumura qophii keenyaatti laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan nu hordofaadhaaf ulfaadha. Tole Bilu thank you Bilu namoonni baay'een keessaniin beektu boleettii afuuraa kan baay'ee jaalladhuu fi baay'ee kabajoodha asumaan baga geesse. Bagochumaan ogeenya singitan. Tole ulfaadha kutaa sagalee waaqayyoo keessa iddoo tokko dubbisee tanani gara sagantaa itti aanutti darbina. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 fi 7 irra kan jiruun dubbisa maqaa Yesuusiin akka kana jedha. Mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gateettii isaa irra jira. Maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa ni jedhama. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu. Inni teessoo Daawitii fi mootummaa isaa irratti ni mo'a. Isa ni ijaaraas. Firdiidhaa fi qajeelummaadhaan amma bara baraatti isa ni eega. Naaffan waaqayyo gooftaa maccaa kana ni godha jedha. Amen. Galanni waaqayyoo fata'u kutaa kana keessatti waa'ee mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaatii gateettii isaa irra jira maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa ni jedhama jedhee dubbata jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ganaa dilbata fuula keenya dura jiru kana nuuf dhalate utuu hin taane waggoota 2000 durattidha kan dhalate. Guyyaan kun immoo guyyaa itti dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkamitti dhalate yoom dhalate eessatti dhalate maali dhiifama addachatee egaa gabaabsee wanti hin dubbachuu barbaadu egaa guyyaa kanatti guyyaa itti kaayyoon gooftaa Yesuus dhalateef maalidha dhalachuun Yesuusiif immoo nuuf maalidha jennee yeroo itti yaadannudha jechuudha. Egaa waa'ee dhalachuu Yesuus yookaan immoo gooftaa Yesuus dhalachuun isaa nuuf maalidha kan jedhu waggaatti yeroo tokkitti yeroo ayyaana gannaa kana qofa yaadannoo otoo hin taane yeroo hundumaa yaadanna yaa ta'uuti gara guyyaan kun immoo guyyaa addaati jechuudha. Irra deebi'ee ammas baga geessan jechuutiin barbaada. Waa'ee dhalachuu Yesuus irratti yaada dabalataa yoo qabaatti gabaabsii akka viidiyoon nu jalaan dheerannetti gabaabsii dubbadhuutoo gara itti aanutti darbina. Tole ulfaadhu hordoftoota singitanii miidiyaa irra deebiin baga waaqayyo gooftaan sin gargaaree dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniin ga'e አማርኛ ኦሮምኛ የማትችሉ ሰዎች እንኳን ለገና ልደት አደረሳችሁ ልክ ነኝ ልክ ነኝ መሰለኝና እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን ቀጥሎ ደግሞ ሁለትን keኛ አኩማ መጽሐፈ ቁልቁሉ ነው ዱብስቴ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጩቡ በየለፋፍቼቻ nuuf dhalateera oggakuma lamaan dura baga gammaddan keessattu kristaanonni baga gammaddan baga gammanni ayyaana kana ayyaana hundumaa keessa adda godhaanan baay'ee nan jaaladhu kabaju ayyaana gannaa waqtii dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoositti arra waa malee miti mana singitan miidiyaa kana dhufe waa malees miti kanaafuu umura qophii keenyatti fata jecha kolfaas nu hordofa. Nyaata dhugaa jedhini kan nyaata dhugaas wayne so
Waaqayyo si akka kabaju biiloo eebbifame dhugaadha. Anis jechuun ayyaanota jiran keessaa hin beektu. Waggaa keessa ayyaanni gurguddaan akka biyya keenyatti kabajamu ayyaanota baay'ee yoo jiraatan iyyuu addatti kan jaalladhu ayyaana guyyaa yaadannoo dhalachuu kana baay'een kabajaa hin jedha. Egaa guyyaa ayyaana kana immoo kabajuudhaaf qophii tokko irra jirra hiriyoota keenya wajjiniin akkamitti akka dabarsinu immoo gaafuma sana walii wajjiniin ilaalla. Tole kanatti aansuudhaan mee bilisee ayyaana gannaa kanarratti mudannoo hin dagadhu jettu wayii yoo qabaatte yoo an ayyaana gannaa irratti qabaatte okay gaariidha garuu ayyaanuma kaan irratti yoommoo an ayyaana gannaa mudannoo ayyaana gannaa hin qabdu yoo ta'e immoo kanuma ayyaana biroo iyyuu mudannoo isin bashannansiisa yookiin isin barsiisa jettu wayii yoo qabaatte hordoftoota kootti himi. Tole isin gitanii ulfaadhu guddaasaa mana keessatti keechummaa kabajaa gootee naaf feeruu kootti Waaqayyo si haa eebbisu. Mudannoo ajaa'ibaan qaba. Mudannoo baay'een qaba garuu mudannoo baay'ee keessa mudannoon gannaa yookiin immoo dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kanarratti na mudate mudannoo addaati. Maal inni laata jechuu dandeessu? Kan beekamu mudannichi. An beektu. Ani fi singatiin nama biyya tokkooti haa ta'uyyuu malee sadarkaan barumsa keenyaa gargariidha. Kan baranne biyyuma tokkodha. Kan itti baranne mana barumsaa tokkodha. Haa ta'uyyuu malee anatu ishii dursa. Na dursite. Nama guddoodha. Asumaan baraan ijoolleen. Kanaafiyyuu sallee ilaalatu soofin ilaalatu okay naan dursa garuu na mudannoon na mudatee maal itti baay'ee gaggaarta miti kaabsir nageessa na mudannoon na mudatee bara haaraa yeroo hundumayyuu ishiin isin beektu waan ta'eef keenya maatiin baadiyyaadhaan mucaa baadiyyaa ta'e akkuma argitanish na baadiyyaadha an barannu mana barumsaa magaalaa yeroo ayyaanni waggaa dhufe maatii bira galla jechuudha. Nam ayyaana jechuudha. Inna bartu kugaa sadiin dura jechuudha. Mana barumsaa magaalaa keessatti waan barannuuf akkuma isiniin jedheyyuu baadiyyaa galuurraa asumatti qophii addaa taanee dabarsina jennee ijoollee gibbii tokko wajjin jiru waliin mari'annee meeshaa nu barbaachisu hundumayyuu binnee guuttannee waan hundumayyuu qophii ani immoo kan amala koo keessa jechuudha. Singeetan dhabeettamte amala koo wanta bakka qiqqi jette wanta xiqqoo babbareedden jaalladha jireenya koo keessatti. Anis akkasuma. Waaqayyo isum anis akkasuma. Waan baay'eerra waan qulqullina qabu fi waan bareedaa jaallatte isheen. Buletti kootee jechuudha bakka. Innaa dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Innaa guyyaan ayyaanni sunirra oolee akka carraa 29 sanbata irra oolee nuti immoo sanbata guyyaa charchii deemnee baay'ee tokko bakka ajaa'ibaan waaqeffannuudha. Yeroo hundumayyuu ayyaana jiraatee jiraachuu baate garuu akka carraa sanbata irra oolee. Qophii san hundumayyuu aduu maalitti xumuree aduu qidaamee xumuree jechuudha. Waan ayyaanaaf barbaachisan. Waan ayyaanaaf barbaachisan. Ani immoo intini jechuudha. Isaan Surprise gochuuf? No. Akka isaan hin agarre yookiin immoo akka isaan nan gargaarre jecha aduu qidaamee sana wanta barbaachisu wanta tokko xumure. Aduu qidaamee sana gabaa deemee wanta na barbaachisu hundumaa bitee manni an jiru 3 jira 3 keessaa tokko mana itti nyaataa bichaa goone. Innaa mana nyaataa qulqulleessee wanta hundumayyuu sirreechee innaa mana sirreechee bareechee guyyaa qidaamee sana jechuudha. Innaa gara maayittan darbee waxii hojjechuutti hin darbe. Dhugaa dubbachuudhaaf immoo wanta tokko waxii hojjechuudhaaf dhuguma dubbachuuf jajaaf oduu hin ta'e ajaa'ibaan hojjedha waxii. Na beektamti? Waxii hojjechuudhaaf dhuguma dubbachuudhaaf tokkoffaadha. Yoo isin jedhu ani maatii baadiyyaatti guddadhee dhaladhee harmee kootiraan baradhe waan ta'eef namni hojjetee natti mijatu baay'een hojjedha dhugaa dubbachuudhaaf. Siifaan mirkaneessaa dhugaa dubbachuudhaaf bilisee baay'een beeka biyyattis mo'aawwan dubartootaa keessaa yookaan hojii mana keessaa ittoo hojjechuu daabboo tolchuu fi buna danfisuu namni amma ishee danda'u hin jiru. Na jala dhufti jechuudha na caalti utuu hin taane. An argeera ishee dhuguma dubbachuuf ishiin immoo wanti beektu dinnichaaf yeroo qofa bichaadha. Hordoftoonni kooyyuu ragaadha kan hin beektan akka baalamaa ta'e. Guyyaa tokko waa'ee kanarrattis sinii dhufuun keenyaan ooluu ishee. Innaa waxii gara waxii hojjechuu dandeeme jechuudha. Sababiin isaa ofuma kiyyaaf hojjechuu waan barbaade malee kan ijoolleen dubartoota sistariin kiyyarree kan waan wajjin jirti. Ijoolleen dubaraan nama sadii taanee jirre jechuudha dhiyaata malee. Hojjannee hojjedhuudhaaf deeme soorii. Innaa gittiin godhee dhuguma dubbachuudhaaf dhadhaan namni baadiyyaa irraa nu dhufee hundumaa fataa godhee hojjedhe jechuudha. Maal jedhan kaa ijoollee nama bakkee sanatti jechuudha foonidha kana nan hojjedhe hindaakkuma nama oduun ta'ini. Qidhamu maal jedhamu san jechuudha. Qilqilii isa lafee barbaachisa miti lafee san jedhanii lafee turee fi lafee
aaraa walitti bitanii dhufan odoon beekin jechuudha isaan aaraa dhuma seeni ani waxii sen ganno jedhee xumuree beekaa walitti bitanii moo nama santu walitti gurguree ayyaana waan ta'eef bakka namni humnaa wal bita guyyaa isaa waan ta'eef walitti makaniitti gurguree lafee turee fi haaraa lafee turee fi haaraa waxicha hojjedhee xumuree wanta hundumayyuu arga sirreetiin boodee namni biraa akka hojjetu itti dabarsisatti isa abbootaan kennin kazaan boodee erga xumurame booda waan itti nam'ee biraa deemee galgala isaas wanta irraa fayyadamnu waxii isaa deemicha irraa fayyadamne ganama saamuu ayyaana waan ta'eef ganama akkuma keenan dhiqadhee gara waldaa deemee jechuudha. Waldaatti ayyaana ajaa'iba adda dabarsine sagantaa adda dabarsine yeroo manatti deebitu kaakii buna danfistee ijoollee goddanyoota kee wajjin uffataachuun hin jiramte. Innaa buna danfisne misaa nyaachuudhaaf qopheeffannee nyaata jechuudha. Deemfidee qopheechine. ከዛም ወደ ቡና እንደፈሳት ወሬ ከጨራ ቡና እንደፈሰ ያ እንደፈሳት ማኛት ነው ትሬ ኢሳን እርጋ አርከዲቀተኒ ከጆልን ከጁማን ለብረጅሩ ኛቹ የገለኒ ሪፉናን አፋን ተኮ ጎደደ አፋን ለመፋስ ጎዳቹ ዳፍ እንትን ሄደ ለፈኛቹ ዳፍ ምን እንጀራ ዳፈሰ ከፈቻ ለፈ ሰናስ ጫፈ ጫፈ ረዋንጎኔ ፊ እና አከጨራቴ ከአነረቡይቴ ወንዱ መቀበቴ ወንት ምን ገርገር ባሱን ጅራን ጋራሪ nyaata sana nyaacha jiru sanumnoon jechuun beelaanis jiru waan ta'eef nyaacha jiru ayyaanas waan ta'eef jechuudha saatii laaqanaati እና ለፌሳ ፎደትነን nyaachuu eegaleen yeroo lafeessa foodhee nyaadhe lalafaan irraan cifadhe malee hin beekumsin akkanatti ilaalaa nyaatamti ree ceekuma keekka taphachaa aasaa waan jiraniif isaan bakka ayyaanas waan ta'e baay'ee gammadaa wasu waan jiraniif nyaachaa jiru dhugaa namni hubachaa nyaachaa jiru hin jiru akkasitti hoggaa nyaadhu lafeessuun keecha raamatu jiru kanaan booddee lafeen cifadheera gaddeebisuutti hin argumaa jedhanii yoo liqimse rakkadheera akkamittiin dhaabadhe qabachiinine waan ajaa'ibaa dagachuu dadhabee jechuudha akkasumatti qabadheetti maal taatee naan jedhan bakka asii walla deebisuuf hin jedheen kasaan booddee dhuguma dubbachuudhaaf immoo bakka waan nu godhu dhafe yoo nama lafee kana gaskan jiraadhaan waxii madadaa dhiisu biddeen madadaa dubbiin an jiru lafee bira malee foon haaraadhaan akka kiyyaan hojjedhe hojjete sana foon haaraadhaan mutukusii kan dhufe jechuudha lafee sana akkuma akkas qabadheettiin mastaxamaan bukkee jira mastaxamaa san keessa gadi kaayetanan afaan kee keessa kan jiru kaayetanan mastaxamaa san fudhadhee beetanan shintitti keddeffeen afaan goo dhiqachuu dhaqe arge kaajee kiyyaa waan ta'eef asii wal deebisiisa. Isaan booddee jechuudha guyyaa sanaan odoo namaa nyaatiin odoo foon an jedhamu afaan kiyyaan hin tuqin jechatu jechuudha waan chan qabamu siistariin keenyan beekita ishee mana foonii qabu miti ree yookaan itti dhaqi xibsiisii kennama maal kennu maaluma nyaattee dhiistu waliin beekamu yoo minaan laleraa mana sanatti fakkaatu mata humnaa waliif jibbee jechuudha dinnichaan an dabarse ayyaana san jechuudha ayyaanni biyya keenyatti jammara maturbee tokkotti bakka firfaariin nu manaa jechuudha keechatu baadiyyaa fafarsoon akkoo maal godhu waxii disataa tokko waxuun mudafee mana oduun nyaatin isaanoo nyaataan moo foonicha deebitee itti miti amma kalaal foonicha jechuudha lafecha sana guuretanan hin bilchaanne ምናምን አይደትንን waxii diima sana nyaatan እና እኔ ገሩ ኮንቶርቤ tokko dirasi otoo waan tokkoon foon jedhamu fi biddeen jedhamu odootti siqee ture ayyaana gannaa kana ugaadha noo dhufe isuma yaadadha waanuma ayyaana gannaa kun dhufee foon nyaadhu natti fakkaachaa jiru ammas taanaan mudannoon kun kan waggaa furii waggaa sadiin duraati garuu raafachuu hin dadhabe mudannoo ajaa'ibaa akkanatu na mudate odoo sin ta'e maal gootu laata raamoo oromoo yeroo mammaa kanii raamoo foonii foonumaa jedhu maaliif foonuma keessaa bahe waan ta'eef yoo nyaatanis rakkoo hin qabu jechuudha akkasumatti ani maatiin itti guddadhes ta'e akkaataa itti guddadhes ta'e wanta akkanaa waa'ee maatii biraan dhaqanii sammuu raamoo wajjin nyaachaa guddadhe situ jedhe kaa'u situ jedhe bakkee kanatti nama fudhatan fudhadhu oduu mana kee dhufeeyyuu nasi shakka inni singitaan mana kee yeroo dhufee foon nyaachuudhaaf illee baay'ee fedhiin koo gabaabaadha sababiin isaati waan an hojii kee beekuuf garuu inni nyaadhadhee yaada gaafa mana keetitti kana booda waamamee jechuudha mana namaa deemee foon nyaachuudhaaf fedhiin koo xiqqaadha sababiin isaa mudannoo kanarraan kan ka'e jechuudha kanaafuu singitaan aniif singitanii nama biyya tokko nama dhoqqee daaknee dhoqqee bukeechinee wajjiniin guddanneedha singitan jechuun anaaf baay'ee nama gaarii nama waaqayyoo eebbisi nama waaqayyoo bootaa qabdu nama eebbifamtu abbaa manaa singitan boruus gaala wajjiniin dhaabbattu ta'uus danda'anna nama waaqayyoo waan taateef silatiidha malee hin argattadhe yaadu bakkee kanatti silatti ta'e malee dire singita aadayyuu afaan jajaga
tole biiloo eebbifame dhugaa Piraanki godheera garuu. Piraanki godheera. Shin dhuguma jettee fakkaartee jirti. Piraankiin godhe. Na sobee yoo guutaa. Laa anasi sobee isa silatii jedheedha ishii. Isa silatii jedheedha ofiin jajjiin ishii. Maalumaaf iyyuu. Silatiidha nuuna arganna carra qabeessa dhanne. Silatii godha si jammar. Waaqayyoof tasaalaka. Haadha manaa akka kanaa yoo naa kennite akkasii godhaa. Ookii waaqayyo isaa gargaaru. Gaa'ela eebbifamaaf gaa'ela fedha kee ati barbaaddisiif haalaatu. An kadhateen argita kan Maalitti immoo gaa'ela sagalee waaqayyo. Akkuma fedha keef akkuma hawwii keessiif haa ta'u. Ani immoo hawwii kootishi. Kanaaf immoo akka carraa ta'e sargi singitan irratti immoo fataa jennee akka walitti deebinu abdiin qaba. Kana caalu. Indagatina. Amma waa'ee mudannoo keetti deebina. Dhugaa dubbachuudhaaf isa raammoo foonuma jedhu sana nan qoosee namoonni tokko tokko garaan isaanii baay'ee waan akkasiitti jechuudha. Waan ta'e nyaata keessatti arginaani nyaata gosa nyaata sanaa hin jibbu jechuudha. So mudannoon akkanaa akkasin hin mudanneef yeroo ayyaanaa keessumaa namoonni foon manatti hin qalamne fakkeenyaaf manatti kanneen akka hoolaan daakuu fa'aa yeroo qalanii sana qulqullinaan yoo hojjetan foon manatti qalame shakkiin qabu jechuudha. Garuu yeroo alaa fiddanii baay'ee dubartoonni of eeggannoodhaan hojjedha waan akkanaatu jira waan ta'eef hin jedha. Asumaanii baga walte siin jedha bagarraa hafte. Ulfaadhaa mudannoon biraan irree mudannoo baay'ee nan qaba. Garuu ayyaana gannaa irratti mudannoon qabu yaadadhu. Mudannoo kaan immoo isinitti himuudhaaf sa'aatiin deemee jira daqiiqaa 10 ol namoonni dhaggeeffatan viidiyoo ayyaana gaafa ayyaana gannaa yookiin gaafa dilbataa akkamitti akka dabarsinu hiriyoota keenya wajjiniini wajjumaan dabarsina yaa bilisheeni wajjiniini namoota baay'ee akka carraa ta'e yeroo gabaabaaf gara biyya keenyatti deebi'uuf jira baay'ee mool jaalachaa jira kan jiru kecha torbee donguutii wal argaa jira waaqayyo galannaa ta'u aduu sanbataa immoo fataa jennee ijoollee goddanyoota baay'ee qabna wajjiniin dhufe ammasitti immoo ayyaana gaariidha. Ayyaana gaarii ayyaana eebbifamaa siniif yaa ta'u hordoftoota Singitaniin TV subscribe like share gochaa hordofaadhaa.